barbaadee isillee amanuu barbaadee jaarsa kiyya bira Yemanii deemtee ilma fuutee hamara amarsiiftu malee wanta akka waan itti haasa'uun qabu akka hin dubbadhu miidiyaa irratti taate siifillee taate wanta akka hin dubbadhu waa'ee makanaatu haasa'uun barbaadu naasa'u. Sirraa dhalate akka kiyyan taanee fi Sumayyaaleen akkana amantuuf waan hajjattuu barbaadu. Waa'ee maaliin irraa beekuu barbaadda? Waan jirtu guutuu sila waan uumamtee fi ilmoon sun akkanarraa akka kiyyan taanee fi akkamitti akka dhalatee fi jaarsa kan ka'e maaliif akka sooraane asitti hordoftoota kiyyaa fi Sumayyaalee akka dhageettutti kaameera irratti naa himtu barbaade namuu naa amanuu barbaada jechuudha. Waa'ee sanillee yeroo darbeellee sitti himee jira. Waa'ee kana haasa'uun fedhu hin barbaadu sin jedhee jira. Maaliif na cinqitaa hin haasa'u bakka haasa'u iyyuu hin barbaadu sin jedhee jira miti. Sumayyaan feetu amantee feetu amanuu baatte amma harkadhe feetu qilee haasa'intu naa jettu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota daawwattoota keenya bakka jirtan nageenyi wajjin haa jiraatu jechaa guyyaarraa deebi'ee dhufe jira jechuudha. Een wajjin dhufe yoo kan jettan taate har'a imaaniin fidee dhufe jechuudha. Mucoo sila Yemen irraa dheengadda hidharraa baatee dhufte. Baadiyyaatti dhaqee viidiyoo irraa waraabee ture. Baatii lamaaf deemte moo tokkoof deemte jechuudha. Isiin urga Yemen irraa galte. Rakkoo uumame silaan beektanii sababbii kennan jechuudha. Kan isiin hidhamtellee wanti jettellee jechuudha. Sunis sababii maali akka jettan taate yaa'u dhimmuma kenna ani gaaf biyyatti hangalee anas jaartii fuudhee dhageennan Sumayyaan ol baatee aartee waan ta'an isii dubbattu dhageennaniin namnis dhufeetiniin keessan Sumayyaa bira dhaqanii itti himan jechuudha. Sayidii tabiraa sirraa si malee tabirallee dhalchee diqaalaa dhalchee qabaa maali jedhaniini akkasumas sababaasan anillee isii amansiisuuf osoo walii gannaannessu hagaan dhufullee obsuu diddee dhufessi ibsallee jedheeni Sumayyaalleen kasilaa mucoo birallee dheexee mucayyoo amansiisuu dandeettu gaafatteetiniin irraa amanuu dandeettu sanin goone YouTube irratti ol baatee haasofnaan shakkii saniin jaarsi sima jedheetumaan namni silaa Sumayyaatti hime sunillee akka waan isatti illee dhaqanii himanii inni mucoo akkasitti albeen duuba kanaan na direette albeen diree akkasitti ammallee narratti osoo dhiira wajjin qabe jedheetiniin seerrillee waan akkasii jennaan ajjeesuu jedhaniini hidhaa naqee jechuudha. Maaliif dirtee jennaan yoo waan akkanaatiif hin tumeen diree narratti waan akkanaatiif qabe jennaan seerri biyya sanii immoo namoota beekanii dubartiin takka yoo deemtee dhiira biraa wajjin wanti jette abbaa fi obboleeyyanis ajjeesuus qaluus mirga qaban ajjeesuullee hin danda'an jechuudha. Waan fedhan gochuu mirga qaban jechuudha. Kanaafuu waan akkasiitiif mucalleen immoo seera biyya sanii abdateetumaan isii narratti baala goomtu osoo na wajjirtu dhiira biraa wajjin akkas taate jennaaniin hidhaa naqee hidhamtee jechuudha. Isilleen egaa hidharraa baatee nasiibatee immoo waggaa tokkollee osoo hin turin osoo ittiin faradin hidharraa gadhiisan ijoollee fakkeenyaaf namoota karaa suudii fa'aa ol yaa'u jira qabanii achi gad deebisanii ta'adan fa'aa irra gad darban namoota nama akkasii fa'aa wajjin yoo akka isaa manni dhaafaa guute akkasii godhanii gad darbanii nasiiba argattee galtee jechuudha. Sababbiin kan mucoon kan hunda taateef sababbima Sumayyaan ol baatee waan akkasii obsa dhabdee dubbatteef mucoon akkas taate. Kanaaf dheengadda gaafaan baadiyyaa dhaqee torbee tokko dura torbee caalee na fakkaate guyyaa kudha immoo torbee caalee na fakkaate gaaf silaan dhaqee gaafadhee ticcitii kana namootanillee naa himtu maali jennaan isii Sumayyaa wajjin teettee Sumayyaa amansiisuu miti osoo argatte Sumayyaa akka argitee harka kafalachuuf akka irraa barbaaddu waan akkasiiti fedhiin isii jechuudha. Sumayyaa wal quunnamtee Sumayyaa wajjin dhaabattee haasofsiisuu sun ta'e harka irraa kafalachuu akka itti aarii qabdu haasofti. Amma isii san gaafsan guyyaa dubbisu akka hidharraa waan galteef rakkattee maatii birallee ta'uu waan hin barbaanneef birrii takkitti harka akka hin qabne viidiyoo gaafsa waraabee dhoo isaa waraabee moobaayilillee kaattaa kamittiin gadhiisuu kiyyaa quban qabdu moobaayilillee ittiin laaltuun qabdu akka isaan namni itti meefsi arginu aniifa waan akkasitti malee ammas dalagaa si naqaa kootti dheeni ture torbee takka booda akkas turteetti achi taa'uu hin barbaanne namni biyya arabaa namni dalagaa barate gattaa'uu hin barbaadu dalagachuu feete jechuudha. Kanaaf anillee dalagaa sitti ilaalee fi dalagaa eegalchiisuu deema dalagaa noquuf deema. Kanaafuu wanti gochuuf deema jechuudha. Dalagaa noquuf waan deemuuf dhuftee jirti as jirti jechuudha. Naannoo mana jira mana ol uffata kaayattuu fi shaaworii waan fudhattuu fi dhiqattee waa nyaattee habaatuuf hanga saniif viidiyoo kana haasa'u jira. Dhaqeetiin isii waamee kan dubbistu jechuudha. Yoo isiin kan hayyamamaa taatetiniin
hayyamamtee tole jetteetiniin hordoftootatti illee kan naa himtu iccitiisan ilmoon sun takkaa jirtu jaarsan adda baate takkaa jirtu iccitiin baate takkaa jirtu dhaga'ee ilmoon kee eenyu akka ta'ee fi akkamitti akka dhalate kanneen kan iccitii akka isiin yoo danda'ame naa himtuuf akkas godha jechuudha. Yoo ka tole taate yoo ka diddullee taate maa gochuu hin danda'u guyyaa takka sossobeetumaan himsiisuu hin danda'a yookaan immoo isiinuu himuu hin dandeetti jechuudha. Yookaan anuuyyuu himuu hin danda'a jechuudha. Maaliif takka yeroo adda baanii kalaas wanti galagalee albeen jireennaan ajjecha iyyuu bira ga'e jechuudha. Osoo bakka biraa diree ajjeesuu fa'aa danda'a jechuudha. Wanti kun hundi egaa takka darbee iccitiin takka jirtu achi haa baatu wanti dhagahamtu. Kanaafuu yaa'u amma isii waamitiniin kan haasofsiisu kan gaafadhu ta'e jechuudha. Kaameraaleen akka jiru ittuma himeetumaan hordoftoota kiyyaa fi waan akkasitti barbaadee waan akkanaatti dalagallee si eegalchisa jedheenit amma hawwillee bira hin teessisu wal lolanii karoora kee maali har'a egaa wanti jette booda viidiyoo kanas waraabee xumuree waan nyaattee dhugdee kaateet siree ni qabaa fi hanga mana kiraa barbaaduufitti siree qabee fi hoteela haa bultu jechuudha. Hoteela kaayet borumaa iftaan keessatti mana barbaadee as baasee fi kireessee fi waan isii barbaachisu guutuu gargaareet dalagallee isii seensaatti achiin booda akka of dandeettu godha jechuudha. Kanaafuu deemee waamaan gad baanaa wajjin tura isin jedha dhaqee isin waameet waan isin jettu wajjin kan dhageeffannu ta'e jechuudha. Baay'ee kan horsa daawwattoota keenya dachaanee dhufnee jirra jechuudha. Kunoo imaaniin wajjin dachaanee dhufnee jirra. Imaan dhuftee jirti jechuudha. Mee imaan salaamata gaafadhu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam nagaa jirtu? Baay'ee gaa horsa daawwattoota keenya akkuma duratti isin himetti imaan viidiyoo waraabnennaan inni diddeet turte kaameeraa keessas yuutuub irratti illee ba'uun barbaadu. Maqaan kiyya maqaa gaariin kaa'an jiru nama hedduu maqaa na balleessan jira. Maqaan kiyya maqaa bareeda waamaan jiru suma jallee waan taane haasaa turte. Kanaafuu natti haafuu jedhaa turte jechuudha. Dirqitti kadhadheetiin waan biraa wanni badii haasofnu hin jiru. Ooma nagaa haasofna. Nama takka takka akkana gargaartuuf jedheetumaan kadhadheetumaan fide jechuudha imaaniin. Amma imaan ka garri itti aanu ka itti deemnu hordoftoota wanti amansiisuu fi hordoftootatti himuu barbaadu maali? Maal si fakkaate? Ammaatis dhuftee baga nagaan dhuftee Adaamaan akkam jirti? Adaamaan si tolte? Adaamaan bareeda. Aywa. Baga si tolte kana atillee amma Adaamaa sun nu wajjin jiraatte jechuudha. Nu wajjin jennaan hawwillee mana seentee akkuma argite yaa fuulli si qarqar jechuu danda'a jaartiitii jechuudha amma isiin. Kanaaf isii birallee jiraattan wal lolurra anallee wal dhaburra siif amma sagantaan itti aanu itti deemnu maali? Dhuftee qilleensa fudhattee boqonnaa fudhattee mitire amma siree sii qaba guyyaa takkaaf lamaaf jechuudha. Egasii mana bareedduu ilaalee siif baasee haga meeshaa itti guunnutti guyyaa takkaaf lama sireen bultaa jechuudha. Kutaa takkitti siif kireeffadheet meeshaa itti guutee waan si barbaachisu guutuu kan irra ceestuu fi kan uffattuu fi kan ittiin nyaata ittiin daddalagachuu bilcheeffattu guutuu siif guuta. Egasii keessa galtee jiruu kan kee kan haaraya ni jiraatta jechuudha. Kanaaf ni jiraatta. Waan ati barbaaddu guutuun si bira dhaabadha. Achiin booda akkuma baadiyyaatti torbee moo guyyaa kudhan geenye erga baadiyyaatti sit dhufe. Torbee caalee kun atillee achi kaatee dhuftee jirti jechuudha. Duratti akkuma waadaa si seenitti dalagaa si naqaa atillee yoo rakkatti akka turte mana hidhaa keessa akka turte iccitii tokko tokko himee jira hordoftoota kiyyatti. Tolee akkasii wal arginee fi akka atillee albeen diramtillee itti himee jira akkanatti hin aarree hordoftoota kiyyatti himee jira. Kanaafuu kan itti aanu an amma waan ati barbaadduun akka obboleeskeetis cinaan dhaabbadhaa si gargaara. Mana si kireessee dalagallee si barbaade dalagaa si naqaa. Ati yoo fedhii qabaatte immoo yuutuubillee si banee yuutuubii akka daleedu goota. Yuutuubillee dalagachuu hin dandeette jechuudha. Yaada adda addaa fidatte jechuudha. Hanga sanitti garuu hanga of dandeettee miila takkaan dhaabbattutti hanga of dandeettee harkeetirraa wanti jechuu dandeettutti si cinaa dhaabbadhaa si gargaara jechuudha. Si galee miti? Waan si barbaachisu guutuu siif godha. Kanaafuu amma wanti jechuu barbaadu maali? Wanti darbee darbee waan ati fayyaa qabaachuu kan keetii osoo akkasiin akka albeen diramte saniin waa taatee achitti haftee rakkoodha. Ati fayyaa qabaachuu dhage fayyaa qabaattee harka qabaattee ni dalagatta ni jiraatta. Takka amma achitti hidhaa turteef bultii kan kee bareedni si jalaa diigameef manni keessa jiraattu bareedni si jalaa diigameef amma birrii harkaa dhabdee zeeroo taftee jechuun yeroo hunda zeeroo taatee haftee jechuu miti. Si galee miti? Zeeroo tafee
amma boodeetti abdii kutteetini achi baadiyyaa galtee yookaan immoo waan hin taane keessa seenuu waan hin taane yaaddee of miidhuu hin barbaachisu jechuudha. Si galee takkaa zeerootti hafe jetteetini akkas yaaduu hin qabdu. Maaliif har'a zeeroo taate jechuun borullee zeeroo taate miti. Waan boruu irra geettu hin beekamu jechuudha. Si galee boruu bakka guddaa ga'uu hin dandeetta. Har'a zeerootti hafe jetteetiin abdii kutuu hin qabdu. Kaatee achirraa kaatee kasan bultii san caalu ijaarrattee jiraachuu dandeetta. Si galee jiruu bareedduu san caaltu dalagaa bareedduu argattee damooza bareedaa argattee biizinasa ajaa'ibaa wayii dalagattee guddattee bakka guddaa ga'uu hin dandeetta. Kanaafuu yeroo waa takka taatu kasi barbaachisu maali alhamdulillah waan lubbuu baga jiraadhee baga fayyaa naa kennedha. Malee bultiin tiyya akkas jirtu na jalaa diggabtee akkas ta'e akkas badee jetteetiniin tamaarruu hin qabdu jechuudha. Si galee uffadheessuu hin qabdu, of miidhuu hin qabdu, ofis cinquu hin qabdu. Jiruu bareedaa jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu anamma waan ati barbaaddeen haga ati miila takkaan dhaabattee of dandeettee jettutti si cinaa jira, si gargaara, si maddee jira jechuudha. Waadaa siif gala. Amma immoo kan sirraa barbaadu waa tokko qofa sirraa barbaada. Atillee immoo anis si gargaara, atillee akka na gargaartuu fi hordoftoota kiyyallee akka itti himteet ilmoon sirraa dhalate akka kiyyan taanee fi Sumayyaaleen akka na amantuuf waan haa jettuu barbaadu. Waa'ee maaliinirraa beekuu barbaadda? Waan jirtu guutuu sila waan uumamtee fi ilmoon sun akkanarraa akka kiyyan taanee fi akkamitti akka dhalatee fi jaarsi kan ka'e maaliif akkas waraane asitti hordoftoota kiyyaa fi Sumayyaalee akka dhageessutti kaameera irratti naa himtuu barbaade namuu naa amanuu barbaada jechuudha. Waa'ee sanillee yeroo darbeellee sitti himee jira. Waa'ee kana haasawuun fedhu hin barbaadu siin jedhee jira. Maaliif na cinqitaa hin haasawuu bakka haasawuu iyyuu hin barbaadu siin jedhee jira miti. Sumayyaan feetu amantee feetu amanuu baatte amma harkadhe feetu qilee haaseentu naa jettu. Hin himu bakka hin dubbadhu eega jedhee hin dubbadhuudha. Haasawuu hin barbaadu waa'ee kanaatu haasawuu hin barbaadu nan gaafatiin bakka. Ati amma Sumayyaan walitti Sumayyaa himii haa Sumayyaan si amantu haa Sumayyaan si jaalattuuf kana kanaaf osoo hin ta'in ani fedhiin kiyya akka isiin ilmaan tiyya nan mul'istuuf saniif malee waan biraatiif miti. Ilmaan hin jedhin atillee ilmaan ta'e bari abbaa ta'uu kee silaa hima beekanii miti ilmaan kee yeroo guddatan abbaa kenna jedhanii si soquun isaanii nooru ilmaan jettaati ilmaan bakka ilmaan si soqan ilmaaniif hin yaadin homa takka garuu waa'ee kana homa takka haasa'uu hin danda'u bakka wasaan gochuun hin danda'u. Maaliif yoo goote maal rakkoo qaba baraatama situu yoo dhoofata malee osoo namni tokko ol ba'eetu iccitii kana himuu hin danda'e fakkeenyaaf jaarsi keetu osoo ol ba'ee kijibdii anarraan dhalannee nama akkanaatti dhalate jedhetu osoo ol ba'eetu hime iccitiin ba'uun isiin ooltu. La saniin shakkin jaarsi kiyya ilmi akka kee ta'e beeka malee akka kana biraa ta'e hin beeku waan sana haasa'uu jaarsi kiyya hin danda'u godhe akkas hin yaadinati. Maali ati jechuun akka anifati yeroo inni akkas cinqee si tumaa ture san akka anifati hariiroo takkitti illee wajjin hin qabne itti himne. Ittimee ture garuu na amanuu hin dandeenye baay'ee bakka yeroo baay'ee akka na amanu godhee ture na amanuu hin dandeenye kanaafuu inni akka ilmoon sun kee ta'e beeka malee akka kanama biraa ta'e hin beeku ani immoo yeroo baay'ee ittima jedheellee yaadee osoo wal ajjeesanii fa'aa jedhee sodaadhee bakka amanu jedheetumaan irraa dhiisee kanaafuu inni ilmoon sun akka kee ta'e beeka malee akka kanama biraa ta'e hin beeku kana jettee akkas jettee yaadinati tasumaayyuu. Ati bara ammallee yoo akkas jettu kana akka waan anifate hariiroo qabnu fakkeessaa jirta. Sigalee hordoftoonni illee akkas yaadi sigalee ifa godhiif hordoftootaaf. Itti maa jechuun waan isin jechuu barbaadde yaa'u eenyurraa akka deette akka dhalte himuu barbaaddeetiin achi waan jiruuf namni sun illee waan ajjeesan kan jettu sodaatteeti malee yaa'u isin ammallee taatu kiyyettanii akka yaadne ati bara homaan ta'uuti kan osoo amma takkaa jirtu dubbatti amma bultiin kee diggee miti wayi isaa waliin deebi'uu barbaadda. Tokkoffaa immoo eega ilmoon sun isarraa hin dhalatiin eega keessaa hin ta'in seenan na himte sun eega dhugaa taate wanta hin beeku sun eega dhugaa taate isaa wajji jiraachuun si barbaachisu haqa jirtu himteetuma wanti jechuu dandeetta silaa ta'u osoo ilmoon guddatee hin dhalatiin silaa wajjinuu jiraachuu qabdu ture. Ani amma haasa'uu hin barbaadu yuutuub irratti illee hamba'uu hin barbaadu siin jedhee ture miti kana dura. Osoo warri kiyyan dhagee hommee maal naan jedha ati anaaf illee yaaddu isaa maaliif ofii qofa yaadda hin dubbadhu bakka waa'ee kanaatu naasa'u. Maal rakkoo atama bar isiif illee yookaan na biraatti illee fi addee na biraatti sodaattu sun ta'e an akkuma ilmaan tii arguu fi baranuma akkas kadhadhuuf akkaan ilmaan tii argadhuuf yoo na gargaartu maal rakkoo qabaatu. Ilmaan kee barsi soixii jedhee la ati amma soixee miti isaan irra yeroo wayii ima si soqanii bakka ilmaan tee bakka takkaayyuu si biraan deemtu ima si soqan yeroo wayii. Ani immoo waan kana haasa'uu hin danda'u bakka guyyaa takka illee naasa'u
warri kiyya osoo na dhaga'amee maal naan jedhan beeku warri kiyya kana hunda. Warri kan kee waa gammaatu hin dhageenye baadiyyaa ta'anii yuutuubii ilaalanii yookiin tiiktookii ilaalanii. Kanaafuu wanti isaan jedhan tokko hin jiru. Ati amma isa nama biraatiif yaaduu dhiistee osoo anumaa fi addee waan kana dubbattee das jedha. Ani yoo tolli nan jette himiyaati waan barbaadde ansi cinaa dhaabbadha akka obboleessa keetti haga dhumaatitti haga ati lubbuun jirtutti damaanaa ni fudha mas'uulummaa ni fudha. Yoo kasirra dhufu taate an damaanaa mas'uulummaa fudhee si cinaa dhaabbadhee ati waa takka hin taane akka rakkoon takka sirra hin geenye an mas'uulummaa ni fudhadha si cinaa dhaabbadha hanga ati lubbuun jirtutti si galee an si gargaara yoo rabbillee ta'u baadhi garuu haga dandeenye si biraan dhaabbadha waa takka sodaatiniti. Waan kana nu himi dubbiin takkaa jirtu adda haa baatu wanti galte haa galtu achi booda waan ati barbaadde ansi cinaan dhaabbadha akka obboleessa keettiitiin akka obboleettii xiqqootitti si eega. Ani dubbatuun barbaadu hin dubbadhu bakka dubbatuun barbaadu waanuma kanaatu dubbatu iyyuu miti yaadu iyyuu hin barbaadu bakka eegan dubbadhu jedhee immoo hin dubbadhu dubbatu waan hin barbaanneef bakka maaliif na cinqitaati hin dubbadhu jedhee miti. Kafeedhe haa amanuu kafeedhe haa dhiisu ammaa rakkadhe si jammar hin dubbadhu eega jedhee hin dubbadhuudha. Waa'ee kana dubbatuun barbaadu. Himaaf ofii qofaa yaaddaa sa'aanaaf hin yaaddu aniyyuu rakkoo san hundaa keessa yeroo sababa jaartii teetiin akkasitti rakkoo san hunda keessa amma bahee dhufee jennaan immoo atillee amma natti himii ምናምን jettee ganamaaf na cinqita naaf hin yaaddu amma yoo waan kana miidiyaa irratti haasa'e namni illee ta'u warri yuutuubii tiiktookii ምናምን fayyadamuu dhabuu danda'a garuu namni hin jira namni na beeku hin jira osoo isaan fuudhanii warra kiyyatti fidanii warri kiyya na arge mee maal naan jedha bar waan badaa naan jedhanii ati hundinuu naaf hin yaaddu sila maal ofii qofaa yaaddaa naaf illee yaadi malee maaliif akkana taataatillee ijoollee jette ijoolleen teessisoo itti bakka atillee aga dandeettisoo itti miti yeroo isaan iyyuu yoo guddate yoo mistira kana dhagaan si jammar ijoolleen teetu imasisoo itti bakka yaadinati ijoollee hin jedhin ani waa'ee kana hinaasa'uu siin jedhe hinaasa'u haasa'uu hin barbaadu bakka yoo yaadeeyyuu baxaa miti hinaaranii ofitti aarayyuu yoo dubbii kanaayyuu yoo kaaseen dubbatu iyyuu miti yoo yaadeeyyuu bakka hin aaranii dubbatu hin barbaadu maaliif giddimaan dubbadhu naan jetta hin dubbadhu. Hayyeka eegana deddeemaa gochuu hin danda'u sila ture naan jetteetiin ayyamtee waan kana ifa naaf gootee suma yallee namuu naaf amanee jedhe das na jedha. Egaa deddeema takka gochuu hin danda'u kaa. Anamma kalaas ati yoo fedhii qabaatte ani ati yoo fedhii qabaatte dalagaa sii barbaada dalagaa siif baasa dalagaa si naqaa. Yoo fedhii qabaatte yuutuubii illee sii banaa yoo kaatu yuutuubii keetti irratti hojjechiisan naa himta. Yuutuubii dalaguu miti irratti mul'achuu iyyuu hin barbaadu yoo taate dalagaa biraadhaa barbaadi sanuu ati bakka waanuma kanaa dhaga'uuf jaartii matee amansiisuuf maali kanumaaf cinqamtaati hin cinqamiin bakka. Ijoollee bitiyyaaf malee waa'ee ishii jechaan. Ijoolleen teessisoo itti ijoollee fillee hin cinqamiin akkasuma ijoolleen guddattee bar maali isaan nuti soqa yeroo wayii maaliif akka cinqamtaa yeroo mara dubbima kana na himinaa jedha. An himuu barbaadu ree waan takka yoo haasa'uu barbaadu waa'ee dubbima kanaatu hin jedhee miti ani immoo takka haasa'uu barbaadu wanta kana hin godhu jennaan hin godhu bakka ijoollummaa kiyyarraa ka'ee waan amala akkana qaban dubbadhu jedhee hin dubbadhu bakka waa'ee kanaatu haasa'uu barbaadu ijoollee jetta ijoolleen sisoo itti bakka ijoollee fiyyaadiin sumayyaa amansiisumaaf taata yeroo mara amantee amanuu baatte sunaan isiiti mara kadhaan si jammar isiinuu naa yaannee miti yeroo miidiyaa irratti waan hin taane waan kiyya galakittee jaarsi kiyya waan sammaraa yoo irra godhu anaaf yaaddee isiin akkana taati jettee yaaddee jirti anillee kanaafuu yaaduuf jechuudha bakka waan takkan dubbadhu kuma takkaayyuu dubbatu hin barbaadu kanaachi nan gaafatiin hin dubbadhu. Barbaadde yoo isiillee amanuu barbaadde jaarsa kiyya bira yemanii deemtee ilma fuutee hamara marsiiftu malee waan takka waan itti haasa'uu hin qabu bakka hin dubbadhu miidiyaa irratti taate siifillee taate isiifillee taate waan takka hin dubbadhu waa'ee kanaatu haasa'uu hin barbaadu naasa'u. Ati waa hundaafuu rabbi keeraa godhuti silaalaa ilmoon as jiraatee ilmoo san fuunee ani fedhiin kiyya sumayyaan harka ofiitiin wajjin deemtanii marmarsiiste adda beekame olillee baatee kasaydooti keebaluutii jechuudha dhiisteetu waan achumatti iccitii qabatteetu waan callistuuf barbaadanillee waan keetillee wanti dubbatamu hin jiru. Kun hunduu ati baduu ni beekta samoonni haasa'e san osoo atillee yoo hidhaa jirtaan beekne malee samoonni misiin waan kan dubbatte osoo atillee san dhageettee yeroo san itti bitee jiraatte bareeda ture. Isillee waan kanas hin dubbattu atillee immoo kalas
amma illee hin Itti jirtu dandeetti. itti himta amma eessaan deeman dhayitee inni illee ittiin kennu. Amma illee deemtee Ittiin kennu waan maal jirtu jedhee itti kennu inni waan akkana haasa'u. Akkanaatu biratti haasoftu inni si'ee jedhee amanillee jaalatee nayyamu. Silaa wanti maqaan keetti illee dhayamu nam tokkollee waan keessi hin dubbatu wanti makiyya illee nam dubbatu illee hin jiru ture. Garuu yaa rakkoo uumamee ati illee hidhaa turte. Silaa kaamaa gochuu hin danda'u fedhiin keessan ture inshaallah mee guyyaa wayyaati illee yoo as anuma wajjin jijjiraatan argaa. Garaas nyaadhee amma atis yuutuubii ilaalaa hin jirtu waan isiin haasoftu illee waan namni naan jedhu dhuguma hin qabdu. Suutan adada naa hubatteen guyyaa wayii iccitii kana baastee naa himteetiin anaaf suma walitti na ararsee yaada qaba. Kanaaf ammaaf kalaas homaa gochuu hin dandeenyu. Mana illee akka wajjin asitti wanti hin jenneef yaa osii himetti ture. Hoteela si qabeetiin guyyaa takkaaf lamaaf achiin mana si barbaadee kutaa takka si kireessee waa hunda si guutetti keessa jiraachuu eegalta. Dalagallee si barbaadee ni eegalta. Yoo fedhii qabaatte yuutuubii illee si bana ni dalga jechuudha. Kanaafuu hordoftoota daawwattoota keenyaa hanga amma waan daawwattaniif galatoomaa isin jenna. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ati illee beenuutiin hoteela siif qabeetiin hoteela wanti jenna.